Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya akka onirraa madde isin haa ga'u isiniin jecha. Waan nama ajaa'ibu, waan ajaa'iba, waan dubbatanii hin dhiifne wallahi, waan dubbatanii hin dhiifne. Seenaa galmaa'e, seenaa ajaa'ibatu galmaa'e. Sumayyaan seenaa ajaa'ibaa galmeessite. Seenaa takkaan tokko galmeessite. Wallahi waan gara nama nyaatu keessa ani waan ta'isan keessa waan dalagame waan Sumayyaan dalagdesan keessa ka ayyullee nan ajaa'ibne ayyullee miti ayyuun hojii isii argatte baguma akkas taate baguma qaxxaatatte Sumayyaan baguma qaxxaate ayyu hojii isii argatte isiin ani kana gara na nyaate mujattii miskiintitti isii jala deemtu ka takka hin beeyni ka Saidorrallee waa takka qabne ka isallee waa takka walitti dhufeenya qabne kasababa hiriyaa ayyuu ta'uutiin qofa akkas taate santu gara na nyaate wallahi akka obboleeyya kiyya yaadadhe yeroo san hedduu takka rifadhee mujattii sani maaliifuu mujattii waa takka hin beektu Sumayyaan hoggaa itti dhufte Saidoon maasii ta'a waan Saidootirraa na himi jetteen Saidoon maasii ta'a waan Saidootirraa na himi Saidoon waa takka naan ta'u saahiba jaarsa kiyyaati obboleessa kiyya akka obboleessa kiyyaa itti ilaalaa jetteen Saidoon jaarsa keetimu Fireendii keetimu hushummaa keetimu maal keeti jetteen Sumayyaan beekan Sumayyaan ni beekti waan isiin taate ni beekti waan muyyattii sun taate ni beekti beekan lubbuu itti fiduuf akkas gootee jechuudha guyyaan oofee hoggaa harka si naqegaa nama kaleessa si arrabsaa oolee fi hiriyaa kee nama si arrabsu san biratti argitees tokkuma ijuma takkaa laalta jechuudha akkasiin mucattiin cinqamtee jarjartee takka garana nyaatte jechuudha ofirra fincootti mee lubbuummaan mee ilmummaan nama ta'e dubartii taate dubartii akka ofii jala akkamitti kursii irratti fincootti rabbii keessanii jedha mee dubartii akka ofii jala akkamitti bakka teettu fincootti lubbuummaan hagana jabaatutu yeroo lafichoo maaltu afaan walitti qabachuu nama dhookke maaltu afaan adama ofitti godhachuu nama dhookke maaltu gabbaanii hiriyaa ofii wajjiin nama arrabsuu fi isiin taakkanaa Sumayyaan taakkasii Sumayyaa yoo dhufte itti taphanna boksii irra baranna Sumayyaa yoo dhufte kubbaa goona jedhanii maaltu afaan tirfii kana nama haasofsiise namni hanga ofii beeku namni amala ofii beeku namni guyyaa cittee guyyaa takkaa jalaa bahuu hin dandeenye lubbuun asii dhuftee hanga fincaan asiin gabboo ija nama laaltu fincaan nama qabu jetti Oromoon hoggaa uummatu dura akkamitti akkam ta'e dhiiroo hedduu takka gara na nyaatte mijattiin sun garuu ayyuun itti xiqqaate akka hojii isiitii itti xiqqaate ayyu akka hojii isiitii itti xiqqaate wallahi silaa Sumayyaan isiin gara laafettii ta'uu baatte ani Sumayyaa akka gara laaftuu taate har'uma arga dhugaa rabbii dubbachuuf odoo har'a carraa Sumayyaa rabbi hire kana ayyuu sanii hire akkasitti ayyuun sun haalli mijaa'ee fi Sumayyaa akkasitti hidhaa jirtu Sumayyaa akkasitti sochii takka godhuu hin dandeenye ol kaatee ofirraa qabuu hin dandeenyetti manatti itti ol seente ayyuun har'a silaa ani hin beeku lubbuu Sumayyaan galaafatti jedhee itti amana maaliifuu akkuma Sumayyaan jette intalli sun maraattuu wayii na fakkaatti akka maraattuu wayii fakkaatti akka waan shayxaanii wasaawwasuu wayii fakkaatti mee ilaali uumama isiitittuu yoo xiqqoo waa dubbatte nama wajjiin afaan nagaatiin tasgabbii haasa'uu hin beektu kaballa dim yoo xiqquma namni waa jedhan akkasii jawu yoo xiqquma namni waa itti dubbate ati akkana jawu dhiira jettu dubartiin jettu hiriyaa kiyyan jettu maaliin jettu akkuma nama maraatee godhatti jechuudha akka nama kalaas isii malee namni tokko jirreef gootu jettiin sun hedduu takka jechuudha garuu namni akka jiru namni isii caalu ka kursirratti isii fichaasisuu akka jiru Sumayyaan itti agarsiifte har'a ani hedduu takkaan dinqisiifadhe Sumayyaa gara laafidhe isii odoo Sumayyaa ta'uu baatte intala san taate har'a ima jedhaan ammallee taanan mee isin akka keessanitti hordoftoota intalli yeroo rafichoo akkasitti Sumayyaa afaaniin buufan odoo Sumayyaa argee akkas godha jettu yoo Saidoon waan Sumayyaa dubbatu fuulli isii kun gurraacha'ee garagalu intalli yoo dura akka biraa fakkaatu sun maqama Sumayyaa akka namni dha'u hin barbaanne odoo har'a akka Sumayyaan isii hiisifte Sumayyaan duraanumallee miidhaa irratti dalaguuf miti waan san kakoote injiraa ani nama akkanatti ofirraa si dhooguu danda'u quba qabaadhu waan jedhu itti agarsiisuu dha malee hamtuu isirratti dalaguuf hin odoo hamtuu irratti dalagde muka baattee deemti kayoo takka dhoyte achumatti cal godhuu dandeessu dhayaa takka raafuu hin dandeenye jechuudha akka jiru si agarsiisuuf
sitti dhufee jetteen Sumayyaan. Indaanchi kifoo ayidallameen jette. Akka keetiitii miti an akka kee badduu miti. Ani ammallee mootiyyuu maaliif nan dhiifne jettee bara. Ati maaliif nan dhiifne waan narraa barbaadda maan na jala dalayda. Eessatti na beeyta. Sa'idoo wajjin hiriyyaa sa'idoo wajjin guddatte malee ana wajjin guddatte. Ana maal godhi naan jetta. Ani haadha ilmaaniti ilmaan guddifadhaa maaliif narraa gadi hin teenne. Akka silaa haasaya aayyuun amma dura isirratti haasaa turte Sumayyaa irratti haasaa turte. Hin aarree jechuudha Sumayyaan. Dhugamatti obsa qabeettidha Sumayyaan. Dhugamatti obsa qabeetti. Ajaa'ibamtu jechuudha Sumayyaa. Ani hin ajaa'ibe hedduu akka ajaa'ibatti ajaa'ibsifadhe jechuudha. Sumayyaa akka yaadee olitti eegya. Ani akka duraan isii godhataa turtetti haasaa aayyuu akka aayyuun godhattu akka itti aayyuun Sumayyaa tana laaltu hoggaan taa'ee laalu hin hordofa akka gaariitti. Odoo argitee jedhaan qalbii keessatti Sumayyaan intala tana silaa argite qaltee foon isii akkasitti jijjiitee nyaachuun ooltu jedhee yaade. Garuu Sumayyaan akkasii miti. Nama sammuu bilchaate nama sammuun guutame jechuudha. Hedduu takkaan dinqisiifadhe hojii isiin dalagdetti illee hedduu takkaan ajabee jechuudha. Kolfeetiin kolfee imaan keessaa yaa'e jechuudha. Wallaahi laati. Kanaaf akkuma akkasitti hedduu sanittuu maal jettiin beektaa akka isiin kifuu taate intalli sun aayyuun sun akka isiin badduu taate narraa hiiki wajjin haasofnaa jettiin. Meeqa duraan haasoftee lafa guuttee dachii balleessite Sumayyaa oduu arge ilkaaniin nyaadha. Sumayyaa oduu arge hin ajjeesa. Sumayyaa yoo ajjeese malee jireenyi kee jireenyan ta'u Sumayyaan Sa'idoo wajjin akka jiraattu hin barbaadu jechaa turte. Iyyansi duraan iyyaa turte ishee akka ta'eef ammallee mee narraa hiiki wajjin haasoynaa. Wajjin haasoynaa narraa hiiki jettiin. Sumayyaan isirra shaaxira duraanuu ni beekti akka isiin majnuu taate ni beekti akka isiin shayxaana baattee deemtu ni beekti. Namuma isiin beektu jalatti gootee harkuma isiitiin isiin akka yaadu ofiitti maallaqa guddaa fuudhuuf waa dalaytee rabbi itti fakkeesse rabbiin gaafas itti fakkeessu namichatu iyyuu maal jedhan zamana duriitti na fakkaate karaa deema qalqalloo baatee osuma karaa deemu bineensi fiigaa itti dhufe waraabessi yeroo waraabessi fiigaa itti dhufe yaa namicha nana jedheen bineensi kun lubbuun itti dhufte warri adamoo duuba ari'uu jira eboo fi maaliin ari'utti jira ajjeesuudhaaf. Na ajjeesuuf deemanii akkuma lubbuutii yana baaraari lubbuutii yana baasii jeen. Akkasitti namichi nama gara laafessa koottuu jeen fuudhee qalqalloo banee qalqalloo keessatti darbee qalqalloo ni beektan kaa warri hin beekne jiru qalqalloo namni hin beekne jiru. Akkasi fuudhee achi darbee afaan hidhee namicha bineensa asirra kaatee deemen gara laafaa namaatii beeka. Oggaa achi deemanii warri adamoo sun barbaadee namicha gaafatee bineensa akkana agditee bineensi wayii sitti dhufee jenna taree kutee fiigee kutee jeen namichi. Akkasii warri adamoo bineensi kutee jedhanii jala kutan. Oggaa jarri kutee argee bineensa namichi baatee deemuun gabbuusee hayyee amma kalaas jarri kutee bayi qalqallootii keessaa jeen. Qalqalloo keessaa gabbayeetuma wanti gowwaa miire gowwaa akka aayyuu kanaa beeki. Haasaa aayyuutii fi haasee taarika kana. Hoggaa jedhuun bineensi hin deemu jeen eessatti deema jarri naari'aa turan sun illeen warru akeetiti si nyaadhaa jeen. Hay ani tola sitti oolee gaarummaa sitti oolee lubbuu ta'e si baraaree ati lubbuu tiyya baasuuf deemta lubbuu ta'e baasaa jedhee. Akkasitti jidduma kana jeedalloon itti dhufte qaba. Jeedalloo wayii sardiin itti dhufte itti himatti jaarsi. Ka bineensa kana qalqalloo keessa kaa'e kun kinoo akkana lubbuu baase namni akkanatti odoo isaa ari'u lubbuu isaa baasuuf odoo ari'a warri adamoo. Ani inni lubbuutii yana baraare jennaan lubbuudha jedhee lubbuutii jala dhaabadhee qalqalloo keessa kaa'ee itti cufee baadhee deemanii jara kuchiisee gabbuusee deemi jennaan hin deemuu si nyaadhanaan jedhe mee akkamiin laaltaa jedheen jeedalloon. Jeedalloon qaruuteemi akka Sumayyaatii bar qaruutee akkasii ajaa'iba jetteen. Ani sanuu nan ajaa'ibne jetteen kan inni si nyaatullee si haa nyaatu yaa abba bineenso jetteen. Ta ajaa'ibaati miire jeedalloon. Hoo jedheen akkamitti qalqalloo tana seentee jetteen ati. Haa jedheetii wanti gowwaa miire caalaa itti jedhe. Namichi akkamitti hiitee jetteen adda baasuuf deemtii bar halli itti godhuuf deemti. Namichi illee itti dhee agarsiise. Yaa namicha nan jetteen bineensa qalqalloo jiru uleessi harka jiru maal eedaa jettee gaa irra dhaabdu. Akkasitti namichi irra dhaabee ofirraa lubbuu isaa galaafate jechuudha. Ani haasaa aayyuutu kana guutuun haasofsiise. Wajjin haasoynaan irraa hiikii
وامي هنگا سرا هي كنيتني هاسويتو هدمت هركا سنت ارغيتي ليش ما هركا كنن حاجه اما تشيكاتي ودت مشاكل غرو دنتي بر قبلين دندان يانغ مجرتو سنتو سميا غرو سر بيتولا هايولا سرا هي كومر كون جرو غرو مو ان هذا المان قدس ها سوجين حسن دكب انا فات ولين بين نمبيتو ما بنا رغد تن تغافي سرنا wanni haasoytu dhabdee wanni dubbattu dhabdee iyyasatti kaatee jechuudha. Sa'idoon rakkabi, sa'idoon fuudhi, sa'idoon eessa jiraree sa'idoon tofiitti fuuyyaman jira. Sumayyaa isitti lubbuu isitti fiddee asitti qabdee jette san barbaada sa'idoo yaman jira. Eessatti si dhaqqaba reemaa? Adaamaan jiru Finfinneen jiru eessa si dhaqqaba? Akkasitti miskiina waa takka illee hin beekne mucattii hiriyyaa ta'uu isiitiif akkasitti fincaantee of jalatti fincaantee jechuudha akka ijoollee daa'imaatti lubbuun hangana dirana ulfaatti jechuudha jira kenna hangan mucattiin akka yaaddatti akka ayyuun isirraa haasoftuu fi akka isaan irraa haasaa turan ija isaan Sumayyaa laalanii Sumayyaan isaan laaltiitti fakkaate akkuma isaan Sumayyaa jibbanitti Sumayyaan isaan jibbitiitti fakkaate mucattii lubbuun asii dhuftee fincaan ofirra fincooyte jechuudha seenaa dalaydee jechuudha Sumayyaan seenaa ajaa'ibaa dalaydee jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa dalaydee gatteessifte jechuudha wallahi akka isii wulii ol jettee nama laalle yoo lubbuu ka qabaatu taate ayyuu wulii ol jettee nama laaltu jechuudha argite kaa waan ta'e namni hoggaa lafichoo lafa guutu akkuma xiqqootti harka namaasitti rabbi si deebisaa jechuudha namni yeroo mara ammallee badii nama haasaa oolu hammeenyi nama haasaa oolu nama kan odoo waan isaa hin beekne namni kun gaarii bada jedhee odoo dambaafan ooluma ka'ee jaasa namaa itti heerume akka nama ofii kaleessa Sa'iidootti dhufeetitti isii ilmaa wajji Sa'iidoo wajjin ilmaan horte yeroo dheeraa wajjin jiraatan jireenya meeqa wajjin dabartan diina gootee Sa'iidoo bira dhaabbattee ani Sumayyaa ijaan arguun barbaadu ijumaan arguun barbaadu jettiin abbaa ilmaan garuu inni illee gaa Sa'iidoo illee rakkate fuudhee jaartii jedhee kaleessa fuudhee rabbi walitti fide Sumayyaa akkanan jedhiniini Sumayyaan akkana jechuun hin dandeettuu itti ulfaate wajji rakkate ammallee mootiyyuu hiriyaa dhala fakkaate wajji guddatan daa'imummaa irraa ka'anii wajji guddatanii asgaan itti ulfaate isiin immoo kanan beektu ani Sumayyaa argan danda'u Sumayyaa ijaan arguun barbaadu yoo arge qaleetiin darba yoo arge Sumayyaa gumuma irraa mura yoo arge Sumayyaa gurra irraa kuta akkuma kaleessa ofii haasaa oolte sanitti Sumayyaa illee akkasii seetee mucattiin hiriyaa isii ofirra fincooyte sun Sumayyaan har'a nu dhiiftu dhaabama nu goote lubbuun itti dhufte ani Sa'iidoo irraa waa takka hin qabu kinoo jaarti kiyya amma abdiin qamaa jiratti lubbuun itti dhuftee wallahi huma haasoytu wallaalte jaarti kiyya qamaa jira mee isiin jaarte isiin gaafanne maanarraa barbaaddanii jettee namni yoo lubbuun as geette waan haasa'u hin beeku jechuudha akka mijattiisaniiti hedduu takka garana nyaattee mijattiisu wallahi Sumayyaa gifii sittaa wallahi gifii sittaa akkasitti intala namaa irra dhaabbattee of jalatti hanga isiin of jala ficcooytu itti kolfanii bara itti Sumayyaan dhuma qalbiin isii fayyite boo waan waggaa meeqa Sumayyaa tana irratti haasaa turte intalli tun ayyuun tun waan waggaa meeqa isiin godhaa turte waan waggaa meeqa isiin jedhaanii turte Sumayyaan har'a fayyitee kafalattee jechuudha boo yoo kafalatan akkana namarraa kafalatan akkuma ayyuu kun afaan banaa ooluu odoon taane yoo kafalatan akka Sumayyaa kana namarraa kafalatan boo ima jabdu Sumayyaati wallahi ima jabdu hedduu takka jabduudha akkasitti mucattiin hoggaa lubbuun itti dhuftee argite Sumayyaan akka isiin cinqamtee fincooyte argite of jala fincooyte gaa ijaan argitii fiite way waaree salbinnaa jedhe bakar waaree irraa hiikii jetteeni hoggaa irraa hiikanii ol kaatu mucattiin fincaan qamisiin duubni kun fincaa achi garagalii jetteen Sumayyaa illee tajaajibaatti waaqumallee sodaattu akka abbaan lataa baan wallaa ta'allee sodaattu achi garagalii hoggaa jettuun akka argitan sani qamisiin fincaan balleessu jechuudha eega fincooyte rakkoon qabu ilmi namaa nama cinquu numa jiraati nama sodaachisuu numa jiraati waan kalee daleetti sodaachisa kursi masan irraa yuun ka'u maan jedhin wanni fedhe haa dhufu eega wanni fedhe haa dhufu kursi masan irraa yuun ka'u lammatammoo achi garagalee akkasiisiin jettu maal haa ta'u garagalta hin garangaluu maaliif garagala eega gana dhiitte kalaas garangalu sirraa hiikanii immoo wanni ati harka namatti kennattee ammallee achi garagaltee fincaan ofirra fincooytu ka isiin qofti silaasee argitan akka hordoftoonni guutuun argansi gootu maaf ofidhiitte hoggaa haasoyta kalee gaafa duraanii nam tokko isin bira jirre ardiin nagaha isin malee namni hin jirre isin fakkaatee akkasii haasoytan san goonni akka keessanii jiru hin ajaa'ibanne ani dinqisiifadha aboo ijoolleen tun ima goota
Ayyuu fi hiriyyaan isiitu nama goota jedheetiin isin ajaa'ibsachaa ture. Har'a mootiyyuu akkasitti cal jettanii akka dhadhaa ibidda bu'ee taatanii jechuudha. Akka ajaa'ibaatti isinirraa dalaydee. Kanaaf ammallee mucattii sun hedduu takka garaana nyaatte akka silaa namni akkas tahee ofirra fincaa'ee silaa Sumayyaa fuutee achi garagalchitee as garagalchitee akkasiin nu garsiiftu fincaan isii ka fuulduraan bahee fi ka duubaan bahe Ayyuu ture silaa. Ayyuu ture silaa namni akkas godhuu turan Ayyuu ture. Wanti jabaana garaa jabaatti miti harka kennuun feetu. Akkasitti wanni isiin hin iyyatin wanni isiin quba qabaatiin mucattiin taa wajjin dalaydee akkasitti irra dalaydee hiisiftee lafa keetti mucattiin sun hogguma akkasitti hiitu san sila dhugumatti birri maan 200 isiin jettee kun 200 sun qalbii isa haree haqa isiin hiitu jolmatee itti Ayyuun sun wayii tuuxee waan jedhu takka gaafii dhatte wanni ta'e sun ammallee fiilima na fakkaata. Fiilima na fakkaata wanni isaan dalagan. Akkasitti hedduu takka gammannee Sumayyaan akkas godhuu keetii fi kanaaf har'aan booda Sumayyaa kabajjee Sumayyaa jala gajjettee buluu malee ol jettee Sumayyaa ijaallaa jette qaaq morma sirraa muruun isii Sumayyaan gaafa carraan biraa dhufee shakkisiisa. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma jirtanitti na ajaa'ibe waan na ajaa'ibe hedduu takka natti tole fiilima na fakkaate wanni suni kanaafin akkanatti irraa haasa'uu jaaladhee. Warroonni akka kiyyaa Sumayyaa dinqisiifattan like godhaa isinii jedhaa bakkuma jirtanitti nagaa keessa na jiraadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.